Bajaaji tokko birrii 75,000 qofaan akkamittiin bootanii ala keessan keessa galfachuu dandeessu. Kun information ajaa'ibaadha. Namoota carraa kana argachuu qabu jettanii yaadaniif share gochuudhaan biraan naaf ga'a. Bajaaji yookaan immoo picture asirratti agartan kana Bajaaji luka sadii birrii 75,000 dhaabbanni Bajaaji kana dargaggoota kennu dhufee jira jechuudha. Akkamittiin birrii 75,000 Bajaajiin argamti jechuu dandeessu. Bajaaji kana qarshii meeqa kan jedhu qarshii 175,000 qofadha. Jalqaba Bajaaji kana yeroo fudhattanii agreementii walii faramtanii birrii 75,000 kaffaltu jechuudha. Birrii 75,000 kaashii kaffaltanii Bajaaji keessanii fudhattu birrii 100,000tu hafa. Birrii 100,000 kana garuu waggaa lama keessatti kaffaltanii fixu jechuudha ofirraa. Egaa birrii 100,000 waggaa lama keessatti akkamitti kaffallee ofirraa fixna jechuudhaaf Bajaajiin kun inshuraansii seenameeti soostanya waggaa kan jedhamu Amaariffaan inshuraansiin seename waan hundumtuu guutameeti kan isiniif kennamu. Bajaajii kana fudhattanii 75,000 kaffaltanii hojii seentu. Haa ta'u malee birrii 75,000 kana kaffaltanii hojii seenuudhaaf waan lamatu isin barbaachisa. Namni waasii isiniif ta'u yookaan namni wabii isiniif ta'u namni tokko isin barbaachisa jechuudha. Nama akkamii? Nama hojjetaa mootummaa ta'ee qarshiin isaa yookaan miindaan inni ji'aan argatu birrii 3,500tiin ol kan ta'e jechuudha. Birrii 3,500tiin ol ta'e yookaan immoo namni miindaan isaa birrii 7,000 nyaatu. Kanaaf inni tokko isa kana. Inni lammaffaan immoo birrii 75,000 kaashii kiisii keessaa qabaachuu qofa jechuudha. Haala kanaan Bajaajii kana fudhachuu ni dandeessu. Irraa hin argamnedha liqiidhaan argachuu jechuun. Kanaaf irraa keessa namootaaf share godhaa. Namootni carraaqatti fayyadamuu qaban carraaqatti fayyadaman. Bajaajiin kun qarshii 75,000 amma yoo harkaa qabaatan bitachuu ni dandeessu. Qarshii 75,000 qofa osoo hin ta'in gatiin Bajaajii kanaa meeqa akka ta'e walumaa galatti jechuudha. Tartiibaan na dhaggeeffadha. Amma qarshii 75,000 yoo harkaa qabaatan baankiin Bunnaa Internaashinaal jedhamu Itoophiyaa keessatti kan jiru jechuudha. Qarshii 100,000 isiniif liqeessa Bajaajii kana yoo bittan jechuudha. Qarshii 100,000 isiniif liqeessa. Dursa garuu baankiin dubbistan dhaabbata Bajaajii kana dhiyeessu dubbistu jechuudha. Dhaabbata Bajaajii kana dhiyeessu dhaqxanii waliigaltee isa waliin guutaniit inni ergasii gara baankitti deemtu jechuudha. Gara baankitti adeemsa mataa isaa qaba achi dhaqxu jechuudha. Baankiin yoo Bajaajii kana bitattan qarshii 100,000 isinii liqeessite waggaa lamatti kafaltu. Waggaa lamatti ji'a ji'aan kafaltu jechuudha. Kan kafalamee xumuramu kafaltiin kun jechuudha. Birriin 100,000 kun waggaa lamatti kafalama. Waggaa lama jechuun yeroo guddaadha. Bajaajii tokko bituudhaaf yeroo ammaa kanatti qarshii 200,000 ol isin baasisa. Bajaajiin kun amma gatiin isaa meeqa? 100,000 baankiin isinii kennee jira. Okay. Qarshii 75,000 isintu qaba. Walitti meeqa? 175. Bajaajiin biraa gabaarraa yoo bittan qarshii 200,000 ol miti qarshii hedduu seef godhaa jirtu. Tokkoffaa immoo karaa biraatiin immoo jechuudha. Bajaajii tokko bituudhaaf yoo karoora qabaatan Bajaajii lama bitachuu ni dandeessu yeroo ammaa kanatti. Okay. 200,000 har'a kafaltanii Bajaajii tokko bituu caala. Bajaajii lama bitanii tokko gara naannaa deemu tokko gara naannaa deemu jechuudha. Galii gara baay'eedhaan galchaa baankii ofirraa kafalachaa xumura irratti Bajaajii san keessan ni taasistu jechuudha. Xumura irratti jechuudha. Haalli itti kafalamu akkami? Ji'aanoo qarshii meeqatu kafalama? Haalli itti kafalamu ji'atti yeroo tokko ni kafaltu. Waggaa lamaan kana jechuudha. Ji'a ji'aan kafaltu jechuudha. Ji'oota 24tu jira waggaa lama keessatti jechuudha. Gizee 24 kafaltu jechuudha. Ji'aan qarshii hangam kafaltu? Gaafii kana karaa bilbilaatiin akka hin gaafanneef isinitti himaa jira jechuudha sirriitti. Ji'aan qarshii 4,956 sirriidha beekaa. 4,956. Okay beekan na bira jira dhiifama. 4,956 ji'a ji'aan ni kafaltu. Gatiin waliigalaa kan Bajaajichaa meeqa ta'a? 100,175 ta'a jechuudha. Wabiitu isin barbaachisa. Qarshii 100,000 kan baankiin isiniif liqeessu kanaaf wabiin isin barbaachisa. Wabii nama akkamiitiitu ta'uu danda'a? Bajaajii bituu barbaaddaa wabiitu si barbaachisa. Wabii eenyutu si ta'uu danda'a? Okay. Nama mindaa qarshii 7,000 nyaatu 7,000 gadi yoo ta'e hin ta'u. Nama Bajaajii tokko bituuf namni wabii ta'uu danda'u nama qarshii 7,000 nyaatu yookiin 7,000 ol nyaatutu ta'a. Yookiin immoo namni sanii gadi nyaatu yoo jiraate jechuudha. Nama 3,500 nyaatu walakkaa 7,000 jechuudha. Nama lamatu namni lama wabii nama lama jechuudha. Bajaajii tokko bituudhaaf wabii nama lama waamtanii mindaansa qarshii 3,500 ol yoo ta'e
gara gadiitti 3,500 sanii gadi hin ta'u 3,500 nama nyaatu nama lama yoo fideettan nama tokkoof wabii ta'uu ni danda'a jechuudha. Nibree konkolaataa namni konkolaataa qabu nibree isaa isiniif qabsiisee wabii isinii ta'uu ni danda'a. Karaa biraatiin namni baajaajii biraa qabu baajaajii dhuunfaadhaan bitatee baajaajii mataasaa bitatee kan qabu baajaajii amma isin bittan kanaaf wabii ta'uu ni danda'a jechuudha. Konkolaataa luka sadii namni qabu wabii ta'uu ni danda'a. Yookiin nama mana jireenyaa qabu mana jireenyaa yookiin mana daldalaa mana haa ta'u saayit pilaanii kan qabu jechuudha. Kan gibira mootummaa kafalee saayit pilaanii kaartaa qabu saayit pilaanii isaa san isiniif qabsiisee akkuma mallaqa baankii irraa liqeeffattanitti jechuudha. Wabii isiniif ta'uu ni danda'a jechuudha. Baajaajii kana bitachuudhaaf haalli wabii xumuramee jira jechuudha. Baajaajii kana bitachuudhaaf yeroo hangam namatti fudhataa kan jedhudha. Qarshii 75,000 har'a qabatanii yoo dhuftan kara dhaabbata kanaatti dallaalatu isin geessa. Dallaalaan isin geessu kun qarshii 3,500 isin gaafata. Qarshii 3,500 kafaltanii waajjirichi isinitti agarsiisa jechuudha. Wal biraan isin gaa isintu dubbatata. Haala itti wal bittan isintu dubbata. Haala itti kafalamu waan hundaa kunoo isinitti himameera kanumatu isinitti himama achillee yoo dhaqxan. Okay? Waraqaaleen isinitti himameera wanni barbaachisu wabii wanni isin barbaachisu hundi isinitti himamee jira. Kanaaf dallaalaadhaaf meeqa kafaltu iddoo kana akka isin geessuuf dhaabbata kana bira akka isin geessuuf parsantii 2 kafaltu jechuudha. Parsantiin 2 jechuun qarshii 175 kana parsantii isaa 2 parsantii 2 jechuun birrii 3,500 kafaltu. Dallaalaan biraan isin gaa hin xumurame jechuudha dhimmicha jechuudha. Okay. Taargaa waan babbareessu ta'in waan garaagaraa gatii jechuudha. Baasii taargaa manaamna kanneen jechuudha. Ofii keessanii of dandeessu. Baajaajiin akkami haala baajaajiitiin isinitti hima jechuudha. Baajaajichi kun lafarraa ol ka'iinsi isaa baay'ee dheeraadha. Baay'ee baajaajii bareedaadha. Baajaajii ejjennoo qabu. Kana malees jechuudha bal'inallee ni qaba. Kalariin isaa immoo akkuma baajaajiiwwan biroo jechuudha. Akkuma baajaajii TVS fa'aadha jechuudha. Dhaabbanni isaallee akkuma TVS fa'aadha jechuudha. Akkuma baajaajiiwwan babbareedaa amma haaraa jiraniiti. Baay'ee baajaajii bareedaadha. Daashboordi isaallee baay'ee bareedaadha jechuudha. Yeroo hangam nutti fudhata kan jettan qarshii kana fidanii yoo dhuftan yeroo baay'ee isinitti fudhatu already piroosesii gara baankii dhaqxanii baankii wajjin waliigaltee gootanii baankii fi siistamichi waan sirraa'ee jiruuf jechuudha. Baajaajiin keessan ni jira fudhatanii deemudha. Baajaajiin qophaa'ee jira. Baajaajii 00 jechuudha. Duwwaa haaraadha jechuudha baajaajichi. Iddoon isin irraa bitattan eessa? Iddoon isin irraa itti bitattan waliigaltee itti gootan lakkoofsa bilbilaa isiniif ka'eetiin jira. Finfinnee koottaa. Iddoo kamiyyuu jiraadhaa Finfinnee koottaa. Yookiin dhufuudhaaf yeroo kaatan bilbilaatii dhufuudhaaf qofa bituudhaaf qofa bilbilaa information kunoo kanuma bakka viidiyoo information gaafachuudhaaf hin bilbilina information isaa kunoo dhiyaateera viidiyoo irra kan jiru kana qofa already jechuudha. Namni bituudhaaf barbaadan bilbilaatii gara Finfinnee koottaa Finfinnee yeroo dhuftan naannoo stadiyeemii jechuudha. Naannoo san naannoo Boolee Mikaayil naannoo san yoo dhuftan bilbiltanii jechuudha. Bitachuudhaaf waan dhuftaniif qarshii kana waan harkaa qabdaniif qarshii 75,000 fi birrii dallaalaa qofa harkatti qabatanii dhuftu jechuudha. Kuuwwan baasii keessanii isintu beekaa jechuudha. San qabatanii ni dhuftu erga dhuftanii booda jechuudha. Dallaalaadhaan wal qunnamtu wal isin qunnamsiisuu hin dandeenya. Dhaqxanii bitachuudha jechuudha. Bitattanii karaa qe'ee keessaniitti deemuu ni dandeessu jechuudha. Turtii keessaniif galatooma. Ana Shimeedha. Shimeemaan. Bye.